aanaa gubbaa keessatti kaabinoonni Impaayera Itoophiyaa qonnaan bultoota lafa isaanii irraa godaansisaa jiraachuun dhaga'ame. Gabaasa qindaa'eef jaal amansiis kaayyoo. Murni hawaasa Oromoof gara laafina hin qabne biltsiginnaan godina Baalee Lixaa aanaa gubbaa ganda Riiraa jedhamu keessatti jiraattota gandichaa guutuu kaffaltii fi beenyaa tokko malee akka isaan lafa sana gadhiisanii deeman doorsisaa kan turan yoo ta'u, amma immoo bifa qindaa'aa ta'een humnoota waraanaatti bobbaasuun manneen irratti diiguu fi namoota reebaa turuun akkasumas afaan qawween doorsifamanii bukkaa akka jiran jiraattonni aanichaa arraata biyyoolessa Oromiyaaf gabaasaniiru. Jiraattonni kunneen akka jedhanitti erga doorsifamuu eegalee waggaa tokko caaleerra sababa kanaanis namoonni hedduun jireenya isaanii dhabanii godaanaa turaniiru. Gariinis mana hidhaatti galfamanii erga dararamaa turanii booda achirraa baafamuun maatii isaanii fudhatanii godaanaa akka turan ibsaniiru. Gochaan kun isa kaleessaa caalmaa murna bibbi kanaan daraan nutti jabaatee har'a ka'ee abboota keenyaan waggoota hedduuf irra jiraatamaa ture beenyaa tokko malee lubbuu keenya oolfachuuf irraa godaanaa jira jechuun miira gaddaan guutameen dubbatu. Jiraattonni kunneen dhimma qabeenya isaaniif qaamolee murna biltsiginnaa sadarkaa gadi irraa hanga oliitti gaafachaa turan garuu deebiin nuuf deebi'een jiru dhumarrattis deebiin nuuf kenname reebichaa fi hidhaatee jechuun ifoomsaniiru. Sababa maaliitiif akka godaannus wayita gaafannu lafti keessan paarkii biyyoolessaa ta'eera kanaaf ammoo asii deemuun keessan murtaa'eera jechuun deebii nuuf deebisan jechuun kan himan jiraattonni gandichaa godinicha keessaa aanaa Haroo Dumaal naannoo lafa Somaalee waliin waldaan geessu bakka addaa Barraaq jedhamu akka qubsifamu nutti himanii turan jedhu. Jireenya keenyas manca'ee rakkoo ulfaataaf saaxilamneerra. Lafti amma itti deemaa jirru sunis jireenya ilma namaaf mijataa kan hin taane ho'a baay'ee guddaa kan qabuu fi lafti naannichaa rooba gahaa kan hin qabne egeree keenyaaf hedduu yaaddessa jechuun yaaddoo qaban ibsataniiru. Aanaa Boosat keessatti murni biltsiginnaa sababicuu argobbaa tumsuun horii 150 ol uummata Oromoo jalaa saamanii tikfattoota lama yoo madeessan aanaa Boosat keessatti ammoo dargaggoota leenjii waraanaatti guuruu hammeessan jaalwabii biyyaa waan qindeeffate qaba. Godina Baashaggar aanaa Fantaallee fi Boosat keessatti murni biltsiginnaa sababicuu argobbaa tumsuun horii tikfate bulaa tokko 200 ol saamanii nama 2 madeessuun aanaa Boosat keessatti immoo dargaggoota leenjii waraanaatti dirqamaan guuruu akka hammeessan jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Aanaa Fantaallee ganda deebitii keessatti kaleessa gurraandhala 2026 naannoo sa'aatii 8 sabni bicuu argobbaa murna badii biltsiginnaatiin deeggiramuun meeshaa waraanaa hidhachiifaman aanaa Arartii irraa daangaa qaxxaamuranii ganda olitti ibsamee dhufuun tikfate bultoota irratti dhukaasa jabaa taasisuun horii yoo fudhatan namoonni 2 madaa'us jiraattonni ONM'f eeraniiru. Haaluma kanaan sabni bicuun biltsiginnaan deeggiraman kun dhukaasa taasisaniin namoota 2 maqaan isaanii obbo Jiloo Booruu fi ilmoo obbo Haayiluu Tukulii abbaa loonii kan ta'e madeessuun guyyaa kaleessaa qofaa loon 80 ol jalaa saamanii deemuu jiraattonni kun himuun guyyaa kaleessaas bobbaa irraa gara qubsuma isaaniitti osoo galanii hidhattoonni argobbaa kun aanaa Boosat ganda qaawwaa ara mirqaasaa bakka addaa qoqoroo akkasumas Hoofii jedhamu daandii Itiyoo Jibuutii irratti osoo hidhattoonni biltsiginnaa ilaalanii uummata harka duwwaa jiru argobbaan afaan qawween doorsisuun namoota naannoo sanaa jiran ari'anii horii obbo Haayiluu Tukulii hoolota xixiqqaa fi gurguddaa walumaa galatti 76 fi harroota 5 akkasumas re'oota 45 jalaa saamanii ganda lulleetti fudhatanii akka galan keessa beektonni himaniiru. Gochaa kanas murni biltsiginnaa ta'e jechuun lubbuu fi qabeenya uummata Oromoo irra deddeebiin beekaa gaagaamni akka raawwatu taasisaa jiraachuu tikfattoonni aanichaa ni dubbatu. Oduu biraatiin immoo aanaa Boosat ganda Saaraaf Araddaa akkasumas magaalaa Boofaa irraa murni biltsiginnaa lola kaabaa jechuun dibbee dhaanaa jiran lola uummata Oromoo hin ilaallannetti dargaggoota Oromoo jumlaan guuruu ammeessaniiru. Haaluma kanaan ganama kaleessaa ganda Saaraaf Araddaa irraa dargaggoota ammatti maqaan isaanii Dhaabii Bayyanaa fi obboleessa isaa Araboo Shuuraa Nabishuu Abarraa Asheetu Urgaa Araddoo Badhaadhaa Qumbii akkasumas haadha warraa isaallee qabuun booda keessaa kan gadhiisan yoo ta'u kanneen biroo magaalaa Walincitiitti leenjii milishummaa torban tokko hin guunneef ergamtoonni biltsiginnaa maqaan isaanii Malkaa fi Mitikkuu jedhaman qabanii geessanii jiraachuun barameera. Aanaa Horroo Bulluu keessatti jaleewwan biltsiginnaa hawaasa nagaa hidhaatti darbachuu hammeessan. Dabalatasaaf jaal amartii Oromoo. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Horroo Bulluu ganda Abiillee Igguu keessatti gaafa guraandhala 19/2026 waraanni biltsiginnaa maanguddoota ganna 50 olii ta'an 3 badii tokko malee mana jireenyaa isaaniitii qabuun waajjira poolisii aanichaatti hidhanii hiraarsaa jiraachuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Maqaan maanguddoota hidhamanii kunneen
kunis obbo Dhaabaa Gonfaa, obbo Daanyee Guddataa fi obbo Fiqaaduu Damee kanneen jedhaman ta'uun eeramee jira. Akka maddeen himanitti maanguddoonni kunneen siyaasa kam irraa walaba ta'uu himuun ergamtoonni sirnichaa maqaa woboo deeggartu jedhu itti maxxansuun hidhuu dubbatu. Aanaa Hawwaa Galaan keessatti waraanni PP mana uummataa gubuun qabeenya saamuun dhaga'ame. Guutuu gabaasichaaf Jaalsabaaf Hawwaa Gaarii. Tibbana godinaalee Wallaggaa maraa keessatti hidhattoonni faashistii Biltsiginnaa duula saamichaa, ajjeechaa, gubaatii manneenii fi mancaatii qabeenyaa geggeessaa jiraachuu jiraattonni godinaalee kanneenii arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Haaluma kanaan loltoonni Biltsiginnaa kunneen kaleessa jechuun Guraandhala 2026 aanaa Hawwaa Galaan ganda Baddeeyyii bakka addaa Kofalee jedhamutti bobba'uun mana maatii qabsaa tokkotti ibidda qabsiisanii qabeenya mana keessaa uffata maatii cufa osoo hambisiin jalaa gubanii barbadeessuu jiraattonni bakkichaa eeranii jiru. Bakki isaan namoota kana jalaa gubanii maatii kana rakkootti hambisan kun bakka mataan Biltsiginnaa Abiyyi Ahmed dhaqee daawwadhe jedhetti dhiyoodha. Namni maatii qabsaa jedhamuun mannii fi qabeenyi jalaa gubate kun haadha maqaan ishee Aadde Maftuu jedhamtu yoo taatu abbaa manaa keetu miseensa waraana bilisummaa Oromooti jechuun hidhattoonni akka feeteen Biltsiginnaa gocha ammeenyaa kana irratti geggeessuun ifoomeera. Abbaa warraa Aadde Maftuu kan ta'e obbo Jamaal Ibraahim yeroo adda addaatti ajjeesuuf adamsaa kan turan hidhattoonni faashistiin Biltsiginnaa wayita isa barbaadanii dhaban deeggaraa waraana bilisummaa Oromootittiin jechuun bara 2021 keessas mana maatii isaa qabeenya guutuu waliin gubanii barbadeessanii turan. Kana malees jiraataadhuma bakkichaa kan hojiin isaa qonnaan bulaa ta'ee fi hariiroo qaama siyaasaa kamiyyuu keessaa harka hin qabne nama maqaan isaa Ahmad Siraajoo Ajii jedhamu loowwan 4 fi re'oota 8 jalaa fudhachuun gara mooraa waraana magaalaa Machaaraatti argamutti galfachuu jiraattonni bakkichaa dabaluun addeessanii jiru. Dabalataanis murni saamichaa fi ajjeechaa akkasumas diinagdee hawaasaa dhabamsiisuu irratti bobba'ee jiru Biltsiginnaan uummata bakkichaa mara walitti qabuun qarshii 20,000 dirqiin irraa fuuchuun kanneen maallaqa jedhamee hin kaffalle ammoo diina keenya waan taataniif lafa keenyarraa isin buqqifna jechuun uummatatti dhaadachaa turus jiraattonni ifoomsaniiru. Kaaba dhiya Naayijeeriyaa keessatti namoonni qawwee qaban dogdoqqeen dhaqanii yoo xiqqaate namoota 50 ajjeesan. Jaalbooree addunyaa dabalata qaba. Namoonni qawwee qaban halkan tokkotti aleellaa ganda kaaba dhiya Naayijeeriyaa kutaa Zamfaraa keessatti raawwataniin yoo xiqqaate namoota 50 ajjeesuu fi dubartootaa fi daa'imman butachuu isaanii aangaa'onnii fi jiraattonni himanii jiru. Aleellaan kun kamis halkan galgalaa kan jalqabe yoo ta'u hanga jimaata ganamaatti itti fufi. Ganda Tungandutis naannoo Bukuyum Zamfaraa keessatti yeroo namoonni hidhatan dhoqqeen dhufanii gamootti ibidda qabsiisuu fi jiraattota butachuu jalqaban. Ganda tokkorraa gara ganda biraatti socho'aa turaniiru yoo xiqqaate namoota 50 ajjeesaniiru jedhan miseensi mana maree Bukuyum Saawus bakka bu'u Hamisuu Faaruun. Faaruun jimaata kaleessaa bilbilaan dhaabbata oduu Reuters waliin kan dubbatan yoo ta'u qondaaltonni biyya keessaa ammallee tarree namoota achi buuteen isaanii dhabamanii qindeessaa waan jiraniif lakkoofsi namoota butamanii ifa miti jedhan. Jiraattonni akka jedhanitti aleellaa kanaan dura mallattoon akeekkachiisaa mul'achaa ture. Abdullaa isaanii namni ganna 41 akka jedhanitti jiraattonni ganda guyyaa tokko dura dhoqqee 150 ol namoota hidhatti deeman waliin erga arganii booda humnoota nageenyaa akeekkachiisuun garuu tarkaanfiin fudhatame hin jiru. Kaleessa namni rafe hin jiru hundi keenya dhukkubbii keessa jirra kan jedhan isaaniin aleellaa kanaan miseensonni maatii isaa 3 ajjeefamanii jiru. Naannoleen kaabaa fi dhiyaa Naayijeeriyaa balaa nageenyaa wal irratti mul'atu gareewwan yakkamtoota hidhatanii fi loltoota finciltootaa dabalatee wal'aansoo itti fufanii jiru. Torban darbe qofa aleellaa godina Naayijeeriyaa kaaba dhiyaa naannoo Borguutti gaggeeffame yoo xiqqaate namoonni 46 ajjeefamaniiru. Aleellaan lubbuu namaa galaafate kanaan ganda Konkosoo keessatti yoo xiqqaate jiraattonni 38 rasaasaan rukutamaniiru yookiis mormii isaanii akka murame gabaasni ni mul'isa. Waboon aanaa jalduu fi aanaa eeban arsii keessatti diina du'aaf madoon adabee qawwee irraa hiikkachuu beeksisi. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo dugala Oromiyaa godina lixa shaggar aanaa jalduu ganda siifoo Osolee magaalaa Osoleetti kaleessa Guraandhala 20 tarkaanfii ilaalessaa waraana faashistii Biltsiginnaa irratti fudhateen loltoota diinaa hedduu du'aaf madoon adabuun meeshaa waraanaa irraa hiikuun galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromootiif oolchuu beeksisee jira. Tarkaanfii kanaanis loltoonni diinaa hedduun harkaan qabamanii jiru. Waboon arsii lixaa aanaa eeban arsii keessattis diina adabe. Abdii fi wantiin sabaa waboon zooniilee waraanaa cufatti tarkaanfii ilaalessaa waraana maafiyaa Biltsiginnaa
biltsiginnaa irratti fudhatu jabeesse itti fufuun kibba ba'a Oromiyaatti guyyaa kaleessaa jechuun guraandhala 2026 aanaa eeban Arsii ganda ambaa gosadee iddoo addaa mi'eessaa jedhamu keessatti loltoota biltsiginnaa maqaa sakattaa waboon bobbaatti aleeluun hedduu du'aaf madoon adabee injifannoo boonsaa galmeessee jira. Tarkaanfii fudhatame kanaan loltoota PP irraa 48 yoo ajjeesuu 23 madeesse 12 fayyaatti harkaan qabuun kanarraa hafte ari'ee gara magaalaatti deebisee jira. Gama meeshaatiin qawwee AKM 21 rasaasa PKM 200 fi qophiilee waraanaa hedduu irraa hiikuun galii moonaa qabsoo bilisummaa Oromoof godhee jira. Tarkaanfii jajjabeen tikstoota aangoo PP irratti fudhatu cimee itti fufaa injifannoon uummata Oromoof.